mootummaa Itoophiyaa akka Suudiin cufamtu akkasuma immoo lammiilee Itoophiyaa gara Itoophiyaatti akka deebi'anii kan gaafatee biyyatti nu deebisaa jiranii ani ijoolleen hedduu jechuudha keessaa ijoolleen dhiya biyyarraa dhufan bu'aa jiranii ijoollee tana tasgabbaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh yoo yaalaman Oromoo baga jiraattanii osoo maaliyyuu ta'e osoo wanuma fedheeyyuu ta'e jechuudha abadan Itoophiyaa fi Suudii walirraa cufatuun inuma hin dandeenye kallattii itti cufamuu danda'uun tokko jiraate kallattii seeraati. Kallattii seeraadha warri seeraan dhufu warra dhufee as keessa jiru osoo hin taane warri ganaa biyyarraa dhufu irraa cufamuu danda'a akkuma yeroo darbe waggaa 5 waggaa 6 cufamee jechuudha akkasi cufamuu dandeetti warri as keessa jiru ammoo biyya gadhiisanii bahanii dirqama warri Suudii keessa jiru gadhiifamee bahuu qabaataa waa akkasitti bahee warri jettanii sodaataa jirta wanni akkasii hin jiru dhugaa dubbanne jechuudha osoo maaliyyuu ta'e lammi Itoophiyaa jechuudha Suudii keessaa bahuu hin danda'u baheellee hin dhumatullee maaliifi gubbarraan organ ummanni keenya lafa jalaan dhufa jechuudha Suudii fi Itoophiyaan tokko jechuudha yaani miila takka Itoophiyaa kaayaa miila takka Suudii keessa keettee jiraataa jira jechuudha hundi kennaayyuu jechuudha kanaaf ijoolleen keenya mana madaamii warra seeraan dhuftanii biyya nu deebisuu hedaa mootummaanii jettanii sodaa akkasii ijoolleen garii fa'aa maallaqa liqaa namaatiin dhufee yaa rabbi osoo liqaa kan namaa kan ofirraa hin galchin osoo haadhaaf abbaa akkasiin godhin akkan cufamne jedhanii bu'aa jiran jechuudha kuni ta'uu hin danda'u warra ganaa dhufuuf malee warra dhufee as keessa jiruuf miti tasgabbaa jechuu barbaadeeti akkasuma immoo Suudii fi Itoophiyaan addaan bu'uu hin danda'ani dhiigaa fi lafeedha jechuudha yookiin lafee fi foonii addaan bahuu hin danda'anii jechuu barbaadeeti akkasitti foonsiisaa jiraadha jechuu barbaadeeti inni biraa jechuudha biyya namaa kana keessatti wanni sirreeffamu Suudii kana keessaa fi biyya biroota biraatti wanni sirreeffamu biyya cufuu osoo hin taane biyya nama biyyarraa fiduu cufuu osoo hin taane namni nama biyyarraa fidu sun nama akkamiiti dallaala akkamiiti qoonsilaan biyya akkasiis hojii dhaabbataa jechuudha hojii gadhaabee dalagaa jira lammi yoo rakkate lammiidhaaf birmataa jira lammiidhaaf lammi biyya isaatiif dhaabbataa jira jedhanii osoo qoratanii parsantii 100 keessa parsantii muraasa jechuudha kuwa akkanumaan taa'ee eegeedhaan teessoo isa malee ijoolleen baay'eedha kan madaamii wallolanii karatti darbatamanii seerumaa warra dhufe jechuudha warrummaa seeraan dhufe warri karaa darbatamanii dafqa isaanii dhorgatanii warri nyaata ofiif danda'anii jiraata meeqa jira warri nyaata dhabanii dhukkubsatanii addunyaa ijoollee nyaata dhaburraa jechuudha nyaata dhaburraa madaam nyaata durgachuurraa sababa saniidhaan asirraa du'antu jira jechuudha sababa kanaaf yoo wanni akkanaa qoratameetiin sirreeffame irra bareedaadha malee ani yoo cufame nan gammachiisu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha cufamullee hin danda'u yoo ka cufa isuma xayyaaraan dhufa yoo cufan malee isa miila jala abada inuma cufuu hin danda'ani miti Itoophiyaa miti Suudiin biyya guddatte meeshaa hedduu qabdu eegdota hedduu qabdu qorattoota hedduu qabdu Itoophiyaadhaaf Suudii adda baasuu hin dandeenye miti Itoophiyaa miti jechuudha miti Itoophiyaa milishaa walii qabdu tanaa miti jechuudha kanaaf yaada gadhee akkasiisa of keessaa baasaa tasgabbaayaa madaamii ija baasuu akkas ta'uu maalii ta'uu sodaachuu miiran taane keessa galuu irra osoo hin taane tasgabbooftanii hojii keessan irratti xiyyeeffannoo godhuu qabdanii isin jedha ijoollee keenya maaliidhaafuyyuu wanni tokko jechuudha gaafa miidiyaa irra dhufe irra baay'ee ijoollee mana maadaamiitu miidhama jechuudha maaliif kuunillee dubbatee dhugaatti fakkeessa kuunillee dubbatee dhugaatti fakkeessa kamiin dhageeffatanii kamii akka dhiisanii hin beekan keessaa ijoolleen keenya warri haarawaa dhufe yoo kan amma biyyarraa dhufu nurraa dhaabe osoo nurraa dhaabe illee bareeda maaliidhaafuu asii dhufte ijoolleen teenya sammuu isaanii maraatanii maallaqa isaanii dhowwatanii maal jechuu akkas jechuu irraa osoo cufamee lammiin kara biyya seera qabdu deemee irra bareeda kanaaf amma qoonsilaa Itoophiyaa qoonsilaa Suudii keessa jiru kanaa fi qoonsilaa Dubaayin keessa jiru kamtu hojii eegala kamtu hojii lammii isaatiif hojjeta osoo jenne yaadne warra Dubaayiiti warra Suudii akkuma arge jechuudha kunillee kan ta'uu fi harki caalu nama seera ala jiraatudha biyya kana keessatti jechuudha biyya Suudii keessatti ijoolleen lammii Itoophiyaa warra seera ala jiraatu warra kalli walli dalagu malee warri seera keessa jiraatu wagga malama kana keessa dhufaa jira malee duraan dirreen kun biyya kana keessa jiru warri seeraan dhufallee miliqee jiraata jechuudha nama seeraan dhufe gaafa dura garuu miliqee jiraataan jira jechuudha sababni isaa akkaataa uummanni itti keessummeessu ilaalchi jarri itti siif qabu
hedduu ulfaataadha mana tokkotti jechuun nama hundaa miti. Ana mana biraatti illee argadhee jira. Mana kana keessatti nagaan jiraataa jira jechuudha. Manni kan gaafa duraa keessa baay'illee manuma arabaati, kan keessa illee manuma arabaati. Kanaaf namni biyya kanaa xiqqoosii amrii isaanii jabaata. Kanaaf ijoolleen ta'e namni madaamii keessa jirtan tasgabbaayyaatiin dalagadha. Wanni isin galchan hin jiru. Rabbiin warra nagaan bahe nagaadhaan dalagatee galu isin haa taasisu, dhageenyaan haa taasisu. Kanaaf girgirii amma sammuu miidiyaa irra oofan kana laaltaniitiin madaamitti illee ija hin facaasina. Tasgabbaatiin dalagaa keessan irratti xiyyeeffannoo godhaa jechuu barbaadaati. Akkasiin hin jedhaa warra bulaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Turtii gaarii.